Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuni kabajamtu tafi yalatamtu talmal urumu gakkari dilla dunya irratti argamtan kabaja fi jaalalli bakkum isin jirtanitti simbira haga qabasanin jecha egaa arras odeeffannoo tokko walitti deebinee jirra. Ni qopheessaan qophicha Amina walii hanga dhuma qophii kiyyaatti turtii gaarii isiniin jecha duraan dursee hanga hootoduu. Kenya kaawwanti taanaa riivar keessatti kan argamtu magaalaa Baangaal jedhamtu keessatti feestivaalli aadaa Oromoota Keeniyaa keessa jiraatan walitti fide irreechi haala miidhagaan kabajame. Faawundeeshiniin Kumalaa Jaatanii Alii guyyaa har'aa Finfinnee hoteela Iskaayiritti hojii eegalchiifame. Sabboontoota Walloo 322 sababa siyaasaatiin hidhamanii jiran keessatti kan argamu dargaggoo Oromticha Dagalee Kumii haala yaaddessaa keessa jiraachuun himame. Ayyaanni Irreechaa bara 2023 biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti haala ho'aan kabajamuuf itti fufee jira. Amma oduu bal'inaan Keeniyaa kaawwanti taanaa riivar keessatti kan argamtu magaalaa Baangaal jedhamtu keessatti feestivaalli aadaa Oromoota Keeniyaa keessa jiraatan walitti fidee irreecha haala miidhagaan kabajame. Feestivaalli aadaa kunis sanbata kaleessa fulbaana 30 bara 2023 yeroo duraatiif kan kabajame yoo ta'u aadaa dagatame deebisanii ijaaruuf kan kaayyeffate ta'uu qopheessitoonni feestivaalichaa himanii jiru. Uummanni Oromoo Keeniyaa keessa jiraatu fulbaana 30 bara 2023 feestivaala aadaa fi kabaja ayyaana irreechaa magaalaa Baangaal keessatti adeemsifamee jira. Sagantaan kun maqaa irreecha jedhu haa qabaatuyyuu malee aadaa malkaatti bu'anii irreeffachuutiin kan wal fakkaatu miti. Kaaba baha Keeniyaa keessatti yeroo kana waqtiin bonaa kan hammaatu ta'us haala kabaja ayyaana irreecha Oromooyaatiin wal simsiisuuf qophiin kun kan qophaa'e ta'uu himamee jira. Feestivaalli aadaa kun deeggartoota Oromoo Keeniyaa kaawwanti taanaa riivar keessa jiraatanii kan qophaa'e yoo ta'u Oromoo Oromiyaa keessa jiru wajjin jaalalaa fi tokkummaa qaban agarsiisuuf sagantaa kana akka qopheessan deeggartoonni kun himanii jiru. Oromoo Keeniyaa keessa jiraatan biratti sirboonni artistoota Oromoo kanneen akka Haacaaluu Hundeessaa, Caalaa Bultuu fi Qamarii Yusuf Faayisaa Furii, Alii Birraanuu Gobanaa fi kanneen biroo baay'inaan beekamu. Qooda fudhattoonni feestivaalii aadaa kana irratti hirmaatan xinnaa guddaan dhiiraa dubartiin uffata aadaan faayamanii sagantaa kana irratti argamanii jiru. Keessattuu uffanni alaabaa ABO fi Oromiyaatiin faayamee waltajjii kana irratti bal'inaan mul'atee jiru. Hawaasa Oromoo Keeniyaa keessa jiraatu Oromiyaa irraa fagoo jiranis haala siyaasaa, hawaasummaa, dinagdee fi aadaa fi sabboonummaa Oromoo sirriitti beekuu jedhamuun himama. Akka maanguddoonni himanitti Oromoon Keeniyaa keessa jiraatu lafa jireenya isaanii duraanii kibba Itoophiyaa meeggaa irraa ganna 500 dura ka'uun daangaa cehanii Keeniyaa keessa qubatan. Akka BBC'n afaan Oromoo gabaasetti sagantaa yeroo jalqabaaf qophaa'e kana irratti agarsiifni aadaa kanneen akka afaan Oromootiin nagaa wal fuudhuu, eebba sirna aadaa fi kanneen biroo dhiyaatanii jiru. Kanneen sagantaa kana irratti hirmaatan bulchiinsa taanaa riivar bakkoota garaagaraa kanneen akka Waldeenaa, Magoo, Madogoo, Burraa, Hoolaa, Gurseenii fi Lamurraa irratti hirmaatanii jiru. Faawundeeshiniin Kumalaa Jaatanii Alii guyyaa har'aa Finfinnee hoteela Iskaayiritti hojii eegalchiifame. Sirna hundeeffama faawundeeshinii Kumalaa Jaatanii Alii kan gubbatti abbootiin gadaa, hooggantoonni olaanoo naannoo fi federaalaa akkasumas maatiin gooticha Oromoo Jaatanii Alii argamanii jiru. Kumalaa Jaatanii Alii jiruuf jireenya hawaasaa horsiisee bulaa fooyyessuuf goota ciminaan hojjechaa ture yoo ta'an faawundeeshiniin kun hojiilee gaggaarii gootichi ittiin beekaman itti fufsiisuuf hundeeffame jedhan. Gootichi Oromoo Jaatanii Alii taanduu yeroo
yeroo lubbuun jiranitti Oromoo kaabaa fi kibba lixaa fi baha walitti fiduuf hedduu akka hojjetaa turanii fi barnoota baratanii hawaasa rakkoo keessaa baasuuf akkasumas hariiroo ummatoota kibba biyyattii jabeessuu fi barnoota babal'isuu hedduu hojjechuu isaanii seenaan ragaa ba'a. Mootichi Jaatanii Alii Tanduu bara Haayile Sillaasee irraa daangaa dargeetti namoota Oromummaaf aarsaa kafalan akkasumas hayyoota bebbeekamoo isaaniin saba Oromoo iticha yoo ta'an dandeettii waraanaa qabaniinis lola mootummaan Sumaalee Ziyaad Barre Itoophiyaatti bane qolachuun aantummaa biyyaaf qaban nama agarsiisan ta'uun waltajjicha gubbaatti ibsamee jira. Kumalaa Jaatanii Alii Tanduu bara mootummaa wayyaanee keessa biyyarraa ari'amuun biyya ollaa Keeniyaa keessa osoo jiraatanii tikoota wayyaanee daangaa ce'anii garas imalaniin Keeniyaatti ajjeefamuu isaanii sirna hundeeffama faawundeeshinii kana irratti himamee jira. Goota jabaa kana dhaloonni faaruun walaloon kitaaba barreessuunii fi siidaa dhaabuufiin akkasumas waanuma hedduun yaadachuuf dirqama akka qabnus himamee jira. Duudhaa hojii gaarii Kumalaa Jaatanii dhalootaaf dabarsuuf faawundeeshiniin maqaa isaatiin hundaa'uun faayidaa waan qabuuf namuu karaa danda'uun faawundeeshinicha kana akka jajjabeessu dhaamanii jiran. Hundeeffama faawundeeshinii Kumalaa Jaatanii Alii kana irratti walitti qabaa itti aanaa boordii faawundeeshinichaa hoogganaa itti aanaa biiroo buusaa gonfaa Oromiyaa Malichaa Loojii Kumalaa Jaatanii Alii jiruuf jireenya hawaasa horsiisee bulaa fooyyessuuf xiiqiin hojjechaa turuu himan. Walitti qabaan boordii faawundeeshinii Kumalaa Jaatanii Alii fi ministeerri deetaan geejjibaa fi loojistikii obbo Deengee Buruu gama isaaniin Kumalaa Jaatanii gaggeessaa daangaa biyya gara kibbaa kaabachiisu keessatti gahee guddaa bahatee ta'uu eeranii jiru. Dhaloonni amma jiru mul'ata Kumalaa Jaatanii kana galmaan gahuuf cimnee hojjechuu qabne jechuun obbo Deengeen dhaamanii jiru. Kumalaa Jaatanii Alii Tanduu hayyoota Oromoo barnoonni dhala namaa ni barbaachisa jechuun ilmaan qonnaan bulaa fi horsiisee bulaaf karaa saaqan waan ta'aniif faawundeeshinii isaanii barnootaaf jiruuf horsiisee bultoota irratti ni xiyyeeffata jedhama. Sabboontota Walloo 322 sababa siyaasaatiin hidhamanii jiran keessatti kan argamu dargaggoo Oromticha Dagalee Kumii haala yaaddessaa keessa jiraachuun himame. Waggoota lamaa oliif mana hidhaa godinicha addaa saba Oromoo Walloo Kamiseetti hidhamanii kan jiran namoota 300 ol kanneen haqa dhabanii rakkachaa jiran keessaa Oromtichi Dagalee Kumii isa tokkodha. Dargaggoo Oromticha Dagalee waggoota 16 oliif Kamiseetti hojii mootummaa irratti bobba'ee kan turee fi barreessaa asoosama mata dureen isaa Hiree jedhu akka ta'e maatiin himanii jiru. Hidhamtoota siyaasaa Wallootti hidhamanii jiran keessatti Artist Sa'aad Awwal dabalatee gaggeessitoonni amantii fi hawaasa adda addaa akka argaman odeeffannee jirra. Manni amala sirreessaa guddichi akka godina adda saba Oromoo Wallootti magaalaa Kamisee keessa jiru bakka sabboontonni itti ukkaanfamanii dararaman erga ta'ee waggoonni 2 darbuuf deema jedhan jiraataan magaalaa Kamisee yaadanuuf kenne. Sabboontonni Oromoo qaroo aanaalee godina Kamisee hunda keessaa guuramuun haqa isaanii dhiibamanii erga ukkaanfamanii waggaan tokko dhumee waggaa lama guutuuf deema. Hidhattoonni Amaaraa fi gurmuu fiinxaaleyyii Amaaraa waraanan Walloo cabsuu dadhabanis tooftaa gaggeessitootaa fi sabboontota hidhuu baafatanii karaa caasaa mootummaatiin hojjechaa jiru jedhan. Yoota murtaa'ee dura hidhamtoota gidduu namoota garii baasanii akka rashananii fi kaan ammoo bakka buuteen isaanii akka dhabamsiifame maddeen achirraa arganne ni himu. Dargaggoo Iyyaasuu Muhammad dabalatee sabboontonni hedduun gara jabina qaamolee mootummaatiin mana hidhaa keessaa baafamanii irbaata rasaasaa ta'anii jiru. Dargaggoota maanguddootaa fi gareewwan hawaasa Walloo hedduu bifa jumlaatiin hidhaman keessaa tokko kan ta'e leenjisaa ispoortii akkasumas hojjetaa waajjira investimentii godinichaa fi barreessaa Oromticha Dagalee sabboontota hiree kana qooddatan keessaa nama tokko. Oromtichi Dagalee waggaa tokko dura mana jireenyaa isaa keessaa kan qabame yoo ta'u marsaa adda addaaf mana murtiitti dhiyaatus hanqinas hin argamne haqni isaa hin argamne jedhan maatiin. Reebichi dararaa fi doorsisni adda addaa mana hidhaa sana keessatti irra dhaqqabaa jira kan jedhan maddeen isarra darbee maatiin isaa haala hammaataa keessa jira jedhan. Oromtichi Dagalee dhalataa Oromiyaa waggaa 16 dura sababa hojiitiin gara godinichaatti galee yoo ta'u ogummaa qabuun hawaasa isaa tajaajiluun cinatti kitaaba asoosama mata dureen isaa Hiree jedhu kana dura maxxansee gabaaf dhiyeessee jira. Oromtichi Dagalee abbaa daa'ima tokko yoo ta'u haati warraa fi daa'imni isaa yeroo ammaa kana
rakkoof saaxilamaa jiru. Hidhamtoonni siyaasaa walii galaan 322 ta'an isaa waliin hidhamanii jiraachuu fi sababa hanqina nyaataa fi dhiphina mana hidhaatiin hidhamtoonni hedduun rakkoodhaan dhamaa jiru jedhamne. Artistiin beekamaan afaan Oromootiin weellisuun beekamu Artist Sa'aad Awwalis hidhamtoota haqaa dhabanii godinicha keessatti dararamaa jiran keessaa nama tokko. Xalayaa dheeraa guyyoota muraasa dura hidhamtoonni kunniin OMN'f erganiin hanqinni nyaataa fi bakka bultii akkasumas reebichii fi dararaan ulfaataan isaan irra dhaqqabaa jiraachuu ibsuun ni yaadatama. Dhumarratti ayyaanni Irreechaa bara 2023 biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti haala ho'aan kabajamu itti fufee jira. Biyya Jarman magaalaa Duuseldorf keessatti fulbaana 30 bara 2023 sanbata kaleessa hawaasni Oromoo ayyaana Irreechaa haala miidhagaa ta'een kabajanii oolanii jiru. Haaluma baratameen Irreecha hawaasa Oromoo Jarman Duuseldorfitti guyyaa kaleessaa gaggeeffameen maanguddoonni, dubartoonni fi qeerroof qarreen uffata aadaa Oromootiin miidhaguun irratti argamanii jiru. Ayyaanni Irreechaa magaalaa Duuseldorf guyyaa kaleessaa kabajamaa oole irratti abbootii gadaatii fi maanguddoonni ayyaana Irreechaa eebbaan bananii jiru. Irreechi aadaa fi duudhaa Oromoo akkasumas waltajjii eenyummaa fi tokkummaa Oromoo bal'inaan itti calaqqisiifamu ta'uu maanguddoonni ayyaanicha irratti hirmaatan himanii jiru. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtootaa odeeffannoo namaaf qabadee dhufe kana fakkaata. Odeeffannoo birootiin walitti deebinutti gamanumaan turtii gaarii.